Ashama harka fuunee hordoftoota keenyaa fi jaalatamtoota keenya kun sagantaa araddaa mariitii araddaa marii guyyaa irraa qabannee isinii dhiyaanne keessummaa affeerradde keessummaa kiyyaa wajjin wal mareennu jiraati kana nu hordofuudhaan nu faana turaan affeerraa keenya sagantaan guyyaa irraa irratti wal mareechuu deemnu sagantaan marii keenya kan guyyaa irraa dhaamsa miidiyaa Oromootii fi hayyoota Oromooti jetti sagantaan tokko kan itti aanu immoo akkasumatti qophii nafxanyaan itti jirtuu fi Oromoon maalirra jirti waan jiru qabxiin itti aanu gara qabsoon bilisummaa Oromootuun maaliif hangara dhibootee waan jettu qabxiilee ijoo sadeen kanarratti wal mareennu taha nu hordofuudhaan nu faana turaan affeerraa keenya mee keessummaa kiyya kana obbo Anwar dhaamsa miidiyaa Oromootii fi yookaan hayyoota Oromootiif qaburraa kan jalqabnu taha mee gara isaatiin isin dabarsa gamanumaanu. Ayyee galatoomaa asirratti naaf yeroo keessanii fi ijoon keenya jalqabaa gaaffii isin kaasaa jirtanii dhaamsa miidiyaa Oromoo fi hayyoota Oromoo hundaa fi keessumattuu hajjecha Hacaaluu wal qabatee jechuudha turbii kana keessa kana deemaa jiru ji'a kana keessa hajjecha artiist Hacaaluu fi hidhamtoota hooggantoota siyaasaa kan adda bilisummaa Oromootii fi kan kaafaa wajjin wal qabatee miidiyaan Oromoo maal jechaa jira hayyoonni Oromoo biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiranii akkasuma xiinxaltoonni siyaasaa kan Oromoo yookiis kan biyyattii maal jechaa jiru irratti wanti wal nama gaafachiisu hedduutu jira. Wanti dhaloonni dhaggeeffachuudhaa fi miira keessa galee jirus waan hedduutu jira. Hayyoonni Oromoo tarii kana haasa'u laata. Miidiyaan Oromoo kana nu dabarsaa laata jedhanii waan isaan dhaggeeffatanii dhabanis jira. Waan isaanii eeganii argatanis jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf waan isaan eeggatanii dhabanii addi uummanni Oromoo waggaa 150 kaasee maaliin akka cabe uummanni Oromoo waggaa 150 kaasee siyaasaan cabe, dinagdeedhaan cabe, aadaadhaan cabe, duudhaan waa hundaan cabe jechuudha. Ikoonomiidhaan cabe, maaliin cabe? Siyaasaan cabuunsaa tokko qawweedhaan cabuudha. Dinagdeedhaan kan isa cabses qawweedha. Siyaasaan kan isa cabses qawweedha. Ikoonomiidhaan kan isa cabses qawweedha. Meeshaadhaan cabe jechuudha. Uummanni Oromoo meeshaa dhabuudha kan isa cabse. Hayyoonni Oromoo garuu dhimma meeshaa kana irratti xiyyeeffatanii haasaa jiru. Dhimma uummanni Oromoo biyya isaa uummanni Oromoo siyaasaan cabee dinagdeedhaan cabee waa hundaan cabee jira jechuudha. Siyaasaan akkamitti cabee tokko barnoota irraa fagaachuudhaan siyaasa irraa fagaachuudhaan siyaasaan cabee jira. Siyaasa biyyattii keessaa akka qoodan fudhanne dhaabbilee garaagaraa keessa seenee akka hojjenne barnoota gahaa argachuu dhabuu isaatiin uummanni Oromoo akka barnoota irraa fagaatee siyaasa irraa fagaatu kan godhe akkanaan cabee jira. Dinagdeedhaanis akkasumatti cabee jira. Qabeenya isaa saamuudhaan lafa isaa saamuudhaan dinagdee irraa akka inni fagaatu godhan. Beekumsa irraa akka inni fagaatu godhan. Biyyuma isaa irraa akka inni dachee isaa irraa akka inni fagaatu godhan. Uummanni Oromoo waa kana hundaan cabee jechuudha. Kana hundammoo kan tumsa ta'ee fi meeshaadha. Diinaaf yookiin nafxanyaadhaaf kan gargaaree dhaabbate meeshaadha. Uummanni Oromoo meeshaa osoo qabaatee ta'e yeroo hin cabu ture. Kana irratti hayyoonni Oromoo meeshaa kana irratti fokas godhanii haasaa jiru. Oromiyaan kan isheen ittiin cabde meeshaadha qawweedha. Uummanni Oromoo qawwee bitatu jechaa jiru. Miidiyaan Oromoo kan inni haasaa jiru hayyoota Oromoo biyya keessaa biyya alaa irratti affeeree kan haasofsiisaa jiru. Waan darbe haasa'uu qofaa fi waan taane himachuu qofa ta'aa jira. Ajjeechaa Hacaaluu irratti yoo xiqqaate torbee lama wal xiinxalaa jiru. Uummanni Oromoo xiqqaaf guddaan inni biyya keessaa fi inni biyya alaa beekaaf wallaalaan akkaataa ta'e Hacaaluu hundeessaa ajjeefame ni beeka hubateera. Eenyu akka ajjeese hubateera. Kan ajjeese mootummaadha, kan qoratus mootummaadha, kan dafee awwaales mootummaadha, kan abaluutu ajjeese jedhee hidhus mootummaadha. Kana uummanni Oromoo hubatee jira jechuudha. Kana irratti hayyoonni Oromoo yeroo gubuu dhiise akkaataatti gumaan Hacaaluu baafamu dubbachuu. Akkaataatti hayyoonni Oromoo hidhaadhaa baafaman furmaata kaa'uudha malee akkas taane jennee fakkeenyaaf yoo miseensi paartii bilisiginnaa tokko as ba'ee waan tokko jecha tokko qofa dubbate hayyoonni Oromoo biyya keessaati biyya alaa kana xiinxaluudhaaf yeroo gubu. Piiphiina dubbatu waan barbaade dubbatu abbaan fedhe waan barbaade dubbatu nuti hojii keenya hojjechuudha. Hayyoonni Oromoo hojii isaa hojjechuudha. Akkaataatti gabrummaa kana hundeedhaan fottoqsinu. Abiyyi Eertiraa deemee jedhan. Abiyyi Eertiraa deemuu isaa irratti xiinxalaa jiru.
dhimma isaatiin yaadee bakka barbaadeedha kun waan nu galcheen qabu. Akkaataatti sirna kana kuffifnu. Akkaataatti achi keessa masaraa mootummaa sana keessa sirna taa'ee nu nyaataa jiru qulqulleessinu irratti hayyoonni Oromoo mari'achuu qabu. Miidiyaan Oromoo kana dabarsuu qaba jechuu barbaada. Sirri gaaffii bareeduudha. Yaada bareedaadha yaada ati nuuf kaafte. Oromoon dinagdeen ni cabde. Oromoon siyaasaan ni cabde. Kuni maal godhe Oromoo duubatti hambisuuf yookaan dukkana keessatti hambisuudhaaf jechuudha. Oromoo cabsuun if duuba deebisuuf garuu kuni gonkumaa hin danda'amu. Jaarraa amma keessa jiru keessatti Oromoon ija banatee jira. Amma fakkeenyaaf yoo fudhanne Dinquu Dayyaasaa wanni qabeenya isaa barbadeessaniif yookaan abbootii qabeenyaa irratti wanni tarkaanfii fudhataniif qabsoo Oromoo tana cabsuudhaaf. Qabsoon Oromoo dinagdee yoo cabde siyaasaanis cabde. Saniif jechuudha tarkaanfii akkasii wanni irra fudhataniif. Salmaafuu gamanumaa kan maal dabaluu barbaade kan itti aanu qabxii itti aanutti dabarra. Mee kana irratti waa xiqqoo dabalame. Dabalish. Waan ikonoomii kana irratti akkuma waan yaadachiifte sooressa Oromoo Dinquu Dayyaas irratti himannaa hedduutu geggeeffamaa jira. Sababa maal ta'eef Dinquu Dayyaas sababa Oromoo ta'eef sababa sabboonaa Oromoo ta'eef sababa ilmaan Oromoo gargaaruu fi mootummaa biratti tuffatamee mootummaa biratti dhiibamaa jira. Kana qofa miti. Hayyoota Oromoo fi qaroo warra ta'an warra qabeenyaan deeman warra qabeenyaadhaan biyyattii ilmaan Oromoo kana rakkoo keessaa baasuu danda'an hunda mootummaan irratti xiyyeeffatee mataa keessa rukutaa jira. Kun immoo waan durarraa jalqabe. Fakkeenyaaf namtichi sooressi Mulunee Kaakkaa jedhamu abbaa biileeneera ture. Biileeneera Oromoodha sabboonaa Oromooti. Kanaaf wayyaanee guyyaa shan keessatti akka duwwaan biftee surree tokkoo fi shamuzii tokkoo fi jaakeetii tokko shaantaa tokko qofa fudhateeti biyya alaatti baqate. Yoo biileeneera kun maaliifi uummata Oromoo dinagdeedhaan booddeetti hambisuuf. Uummanni Oromoo dinagdeedhaan yoo jabaate siyaasaanis jabaataa deema. Waan hundaan jajjabaachaa deema. Kana irratti dabaluu barbaade. Sirri. Akkasumatti gaaffii itti aanutti tarraa gaaffiin itti aanu qabsoon bilisummaa Oromoo maaliif dilana dhibooyte yookaanis turte jennee mee waa'ee kanarraa waan jettu yoo qabaatte. Qabsoon bilisummaa Oromoo maaliif akka yoonaa osoo milkaa'ii yoona geesse yookaan gaaffii lama of keessaa qaba wanti kun. Qabsoon bilisummaa Oromoo ni saffise moo ni tirate? Yoo ni saffise ta'e wanti isa saffisiise maali? Yoo ni ture ta'e immoo wanti isa turse maali? Maaliif osoo milkaa'ii yoona ga'e? Gaaffii lama kanarraa gaaffii tokkoon si tuqa. Yoo ni saffise ta'e wanti isa saffisiise maali? Jechuun gaaffii keetu gaaffii of keessaa qaba. Gaaffii of keessaa qaba bakka lamatti ba'ee jira. Yoo ni saffise ta'e maa saffise? Wanti isa saffisiise hedduutu jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo 1970 irraa jalqabee haga ammaatti geggeeffamaa jiru jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootiin ni saffise akka kootti gaafa ilaalu. Sababni isaa mootummaa nafxanyaa mootummaa dargii yeroo kuffisuudhaaf fakkeenyaaf Mangistuu Hayilemaariyaam kuffisuudhaaf jaarmiyaalee hedduutu jiru. TPLF adda bilisummaa Oromoo Shaabiyaa. Jarri kun sadan mootummaa dargii lolaa turan. Addi bilisummaa Oromoo yeroosi qabsoo eessarraa kaasee uummata Oromoo kana dammaqsuudhaaf eessarraa kaasee inni of gaafachuun barbaachisaadha. TPLF Tigraay Liberation Frontiin addi bilisummaa Tigraay eessarraa kaasan qabsoo jennee of gaafachuudha. Shaabiyaan eessarraa kaasee qabsoo jechuun jennee of gaafachuudha. Addi TPLF fakkeenyaaf qabsoo isaa kan inni irraa kaasee akka sabaatti falmate. Akka sabaatti gaafan siin jedhu sabummaa isaa of beekaa. Biyya isaa beekaa, afaan isaa beekaa, duudhaa isaa seenaa isaa beekaa. Kana waa hunda uummanni Tigraay ni beeka. Maal falmaa jira? Bilisummaadhaaf qabsaa'aa jira. Bilisummaadhaaf qabsaa'aa jira. Bilisummaa fi birmadummaadhaaf qabsaa'aa jira. Garuu addi bilisummaa Oromoo dhalatee ka'ee yeroo Oromoon akka namaatti hin ilaalamne keessa, yeroo Oromoon akka bineensaatti, akka titiisaatti, akka beelladaatti ilaalamu keessa uummata Oromoo kana namummaa isaa barsiisuudhaaf dammaqe. Uummata Oromoo kanaan yeroo gaallaa gaarii piyaasaa eegabaam jechaa ture Haile Sillaaseen gaallaadhaa fi gaarii piyaasaan seentu birbirsa gooroon seentu akka namaatti ilaalamaa ture jechuudha. Akka bineensaatti, akka beelladaatti, akka horiitti ilaalamaa ture. Yeroo sana keessatti bilisummaa Oromoo maal jedhe negatiiva irraa jalqabe jechuudha. Negatiiva garaagarummaan TPLF fi adda bilisummaa Oromoo qabsoon isaanii negatiiva irraa jalqabuuf poozitiiva irraa jalqabuudha. Addi bilisummaa Oromoo negatiiva keessaa ol dhufe. Namummaa barsiisuu irraa dhufe Oromoo. TPLF immoo namummaa ishee ni beektii
Seenaa ishee ni beekti waan ta'eef uummata isheetiin kan bilisoomii gabrummaa jala jirtaa jechuudhaan poozitiiva irraa jalqabde. Garaagarummaan isaanii kana. Yeroo sana addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo akka namaatti hin ilaalamne keessatti uummanni Oromoo akka namaatti kabajaan qabu uummanni Oromoo nama ajjii wal qixxaatee hin deemu uummanni Oromoo tarree namaan taa'u gaafa Haile Sillaaseen sawuma gaddar kilkilna'u. Namni nama ajjeesuun dhorkaadha jechuudha fakkaata akka afaan Oromootti. Nama ajjeesuun dhorkaadha Oromootu ta'e illee Oromootu ta'e nama ajjeesuun dhorkaadha. Asitti Oromoon nama miti jechuudha. Utuu ta'e illee jedhee. Utuu ta'e illee xiqqeesse. Asitti addi bilisummaa Oromoo dhaqee ati namaa jedheen qabsoo jalqabe. Ati nama keessaa saba Oromoo jedhamudha. Sabni Oromoo Oromiyaa dachee Oromiyaa jedhamu qabda. Dachiin Oromiyaa kun immoo lixaan bahaan kaabaan kibbaan bakka kanaa geessii bakka kanaatti dhaabbatte uummata Oromoo barsiise. Aadaa isaa, duudhaa isaa, eenyummaa isaa barsiise. Afaan qabdaa, duudhaa qabdaa, seenaa keetiif falmadhu, aadaa keetiif, afaan keetiif falmadhu, eenyummaa keetiif qabsaa'e jedhee qabsoo bilisummaatti isa kaase jechuudha. Kanaaf jecha addi bilisummaa Oromoo achirraa kaasee haga yoonaatti ni saffiseen jedhe malee ni tirate hin jiru. Asiin sii deebi'a. Warri ni ture jedhan immoo waan ni ture jedhameef qaba. Warri akka addi bilisummaa Oromoo milkoomnee fi gufuutti ta'an hedduudha. Addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraa irraa kaasee, waggoota uumame irraa kaasee gufuudhaaf gufaata hedduu qoraattii hedduu keessa darbee rakkoo hedduu dandamatee dalaga'e. Rakkoo hedduu dandamatee dalaga'e osoo firaa fi diinni irratti duudu adda bilisummaa Oromoo irratti maqaa meeqa moggaasanii lubbuudhaan jiraatee adda naga'e. Jaarmiyaa mataasaa danda'e jaarmiyaa addunyaa ajaa'ibsiisu ta'ee as ga'ee qeerroo dhalee waraana bilisummaa Oromoo dhalee qeerroo namatti jiru kun qabsoo isaaniirraa waan dhaaleef qabsoo finiinsuu jalqabe jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo isaa keessatti ni saffise malee ni ture miti. Mee asumatti gaaffii takkaan siif kaasa warreen fakkeenyaaf dhaabni PP yookaanis raadiyoos ta'ee hojii takka gisee hojjetan shanee maqaa balleessu yookaanis ABO'tu waan akkasii hojjete jedhanii maqaa tureessan. Kun maalirraa ta'e? Ilaalli kun haaraa miti. Uummata Oromootiif haaraa miti. Ammas uummata biyyattii keessa jiruuf haaraa miti. Dhaaba ilma namaatiif falmu tokkoof mirga ilma namaa falmu tokkoo fi mootummaa abbaa irree keessatti mootummaa biyyi isaa keessa dimokiraasiin hin jirre keessatti maqaa tokkotu itti moggaa. Waan Jawaar Mohaammed jedhe tokko defend, destroy jedhe. Maqaa itti moggaafta jalqaba. Dhaaba tokko yookiis gosa tokko jibbisiisuudhaa fi impaayirii tokko dhaaba ilma namaatiif dimokiraasiidhaaf qabsaa'u tokko federaalizimiidhaaf yookiis bilisummaadhaaf walabummaadhaaf qabsaa'u tokkotti jalqaba maqaa moggaasa. Maqaa fokkisaa yookiis maqaa hin taane wayiitti moggaasa. Sana booddee uummata beeksisa, gabbee beeksisa, gabbee olola irratti oofaa, sadaffaa irratti jara kana ni rukutaa barbadeessuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf waraanni wayyaaneen yeroo biyya fudhattee turte keessatti yeroo biyya bulchaa turte keessatti bakkoota garaagaraa irratti dokumeentarii hojjette bakkoota garaagaraa irratti bahaaf lixa irratti waan hedduu hojjetaa turte. Nama fixee jumlaadhaanii ABO'tu akkas isin godhee jechaa turte. Dhattee qabeenya namaa saamtee ABO'tu qabeenya kana saamee mana namaa gubdee ABO'tu qabeenya kana gubee jechaa turte. Opiniyoon illee akkuma kana dhaala abbaa isheetiiti waan ta'eef wanta kana isaan irraa waan dhaalteef dhattee waan tokko saamtee baankii cabsitee ABO'tu saamee shaneetu saamee nama jeeftee mana hajii walitti gubdee shaneet akkanaan siin gochaa jira. Garuu uummanni Oromoo ni beeka jechuudha. Sa'aatii 24 amma kana haasaawaa TSPP'n paartiin bilchiginnaa uummanni Oromoo waan daqiiqaa 5 waan daqiiqaa 4 waan daqiiqaa 3 dhugaa jiru beekaa jechuudha. Kana hojiin isaanii waan haaraa miti jechuudha. Eeyyeen kan fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kan fudhachuu dandeenyu eessuma Haacaaluu gaafa du'e sana ABO'tu ajjeese yookaan shaneetu ajjeese jedhan. Achi kaan immoo qeetti awwaallachuu nu dhoowwanii jedhan. Ofumaa waan harka isaaniitiin hojjetan. Viidiyoon egaa neetworkiin gallakkifame booda viidiyoon gallakkifame waraanni mootummaa yookaan waraanummaan biyyattii akka ajjeese argineerra jechuudha. Kun waan isaan shirri isaan shanee irratti hojjetan yookaan xaxan jaraabee jecha. Shanee jedhu kan masaan amma waanuma ifa jiru tokko kana waama jedhanii namatti maniyyuu hin qabu. Namni argaa jira. Waraana namatti dhukaasaa jiru argaa jira. Moo isaanis shanee jedhanii waraana isaaniitti moggaafatanii jiru. Kan isaanii shanee jedhama waraanni isaanii.
Yoo shanii lamatu jira ta'e shanii abaluutu uummata kanatti dhukaase shanii isa gaara jiru shanii isa biyya keessa jirutu akkas ta'e jedhanii adda baasuu qabu ture. Shanii biibiiti fi shanii. Eshi qabxiin itti aanu immoo mariin keenya waa'ee qophii naftanyaan itti jirtuu fi qophii ilmaan Oromootti jira maal fakkaata waan jirurraa wal mareenna. Mee qophii naftanyaan itti jirtu akka laallee garrutti biyya keessaa fi biyya alaatti naftanyaan dursisaa jiranii namoota keenya ilmaan Oromoo meeqa ajjeesaa jiranii. Harka lafa jalaatiin sirni naftanyaa biyya keessatti namoota beekamaniin ala kan biraas ajjeefamaa jiru. Namoota ajjeefaman keessaa kan beekaman gurguddaan ala jechuudha baay'eetu jira. 300 olii kan lakkoofsaan ajjeefaman yookaan waraanni mootummaa naftanyaa kan ajjeese yookaan naftanyaan kan ajjeefte. Fi kan biyya alaatti akkuma laallee garruutti Jarmanittis tahee DCttis ilmaan naftanyaa ilmaan Oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa jiranii Siwiidiin keessatti isaarra guyyaa irraa tarkaanfiin isaan ilmaan naftanyaa ilmaan Oromoo irra fudhatantu jira. Kun wanni nu garsiisu maali ilmaan naftanyaa Oromoodhaaf ciisan qaban Oromoodhaaf quudhaan qaban yookaan siigalee hinaaffaa qabanii akka Oromoon biyya hooggantus hin fedhanne akka Oromoon waan siyaasaattis akka isaan caaltu Oromoon yoo isaan caalte hin jaalatan jirri. Mee gara injiinar Anwarittiin isin dabarsaa waa'ee naftanyaan qophii naftanyaan itti jirtu kun maal fakkaata gamasaarraa walumaan kan dhageenyu taatame. Galatoomi akkuma argaa jirru qophii naftanyaan itti jirtu amma naftanyaan biyya keessaas ta'e biyya alaasi tooftaalee garaagaraa qopheessaa jiru. Tooftaa karaa hedduutiin qopheessaa jiru. Tokko tooftaa Abiy Ahmed keessa seenanii Abiy Ahmeditti fayyadamanii ittiin Oromiyaa cabsan. Namoota Abiy Ahmed fakkaatanis namoota afaan Oromoo danda'an iddaan naftanyaa ta'an iddaan saba biraa ta'an jara kanatti fayyadamanii uummata Oromoo cabsuudha. Marraa lammataa jechuudha. Aangootti ol deebi'anii uummata Oromoo cabsanii ammas waggaa 150 waggaa 100 uummata Oromoo gabroomsuu uummata Oromoo bituu barbaadu takkaa rabanii bulaan jiranii takkaa ciisaan jiranii waan hundaa waltumsaa jiru jechuudha. Naftanyaan biyya keessaa biyya alaa maallaqaa waltumsaa jiru meeshaadhaa waltumsaa jiru yaadaa waltumsaa jiru waan hundaa waan danda'anii waltumsanii uummata Oromoo kana gabroomsuudhaa fi uummata Oromiyaa biyya Oromiyaa kana qircachuudhaa fi takkaa guyyaa tokko rafanii bulanii hin beekan. Haga ammaatti jechuudha. Uummanni Oromoo immoo maalirra jira? Uummanni Oromoo har'a akkaataa itti naftanyaa kana ofirraa deebisu mari'achaa jira. Akkaataa itti biyya isaa kana kontirool godhee qabatu mari'achaa jira. Biyyoota isaa magaalota isaa jalaa saamame, gandoota isaa baadiyyaa isaa jalaa saamame akkaataa itti fudhatu mari'achaa jira. Akkaataa itti lolee cabsu yoo jarri lolaan dhufte, yoo jarri qawweedhaan dhufte, jarri qawwee bitachaa jiru. Meeshaa gurguddaa bitachaa jiru. Ni qabus kuufachaa turan. Jarri nurratti guuza wal waamanii akka nuti bannee lafarraa dhabamnuu fi ciisanii bulaan jiran. Uummanni Oromoo immoo meeshaa bitachaa jira. Waliisifachaa jira. Kan qabuyyuu irraa hiikame uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo mancaayyuu qabatee hin deemu, eebooyyuu qabatee hin deemu, billaayyuu waan ittiin hojii hojjetu, qottooyyuu qabatee hin deemu jechuudha. Irraa fuudhama, ittiin reebama, ittiin ajjeefama. Uummanni Oromoo kan biyya alaa, diyaaspooraan biyya alaa jiru immoo uummata Oromoo biyya keessaa meeshaadhaan tumsuudhaaf, yaadaan tumsuudhaaf akka inni lolatti dhufe lolaan ofirraa deebisu kana godhaa jira. Yoo godhaan jiru ta'e gochuu qaba. Uummanni Oromoo biyya keessa jiru, diyaaspooraan biyya alaa jiru kan qabeenyaa qabu, kan rabbiin qabeenyaa itti kenne qabeenyaa kanaan uummata Oromoo bira dhaabbachuudha. Uummanni Oromoo qawwee haa bitatu. Uummanni Oromoo biyya isaa qawweedhaan dhabe. Impaayerri Itoophiyaa qawweedhaan ijaaramte. Oromiyaan qawweedhaan cabde. Sirni gadaa qawweedhaan cabe. Hayyoonni keenya qawweedhaan sodaachifamanii hidhamaa jiru. Artiistonni keenya nama akka Haacaaluu Hundeessaa, nama akka Daadhii Galan qawweedhaan ajjeefaman. Namni gaafa qawweedhaan nu ajjeesu nuti immoo lakki nagaa barbaannaa jennee itti deemna. Nama qawweedhaan sin ajjeesadee itti deemu ati immoo lakki nagaadhaan barbaada yoo jette na ajjeesan immoo dhadhaan sii dibaa yookiin faachan sii kenna jechuudha eegisa. Inni kun immoo Rabbiin birattis hin jaallatamu. Maaliif namni qabeenyaa isaaf hin lolle, namni dachii isaa irratti hin wareegamne, namni eenyummaa isaatiif hin wareegamne kabajaalee qabu Rabbiin biratti. Maaliif uummanni Oromoo gurmaa'uu qaba, tokkoomuu qaba, hayyootarraa waa'ee akkaataatti
biyya kee eegdu akkaataa itti loltee leenjii waraanaa fudhattee biyya kee eegdu hayyoota irraa dhaga'uu qabda. Xiinxaltoonni siyaasaa kana nuun xiinxaluu qabdu. Kana darbee xiinxaltoonni siyaasaa waa'ee karaa nagaa waan jedhamu hunda isaa mootummaan Itoophiyaa deebiitti kenneera. Warri karaa nagaa jedhu amma eessa jiru? Warri karaa nagaa qabsoomna jedhan. Nama akka Jaal Abdii Raggaasaa, nama akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, nama akka Jawaar Mohaammed, nama akka Baqqalaa Garbaa, hayyoonni siyaasaa fi hooggantoonni dhaabbilee Oromoo har'a eessa jiru warri karaa nagaa jedhu. Warri karaa nagaa falmanna jedhee biyya keessa deemee duula filannoo yeroo tokko geggeessaa turan. Boombiin keenya quba kana, fanjiin keenya quba, qawwee kilaashiin keenya kana. Kanaan buufnaa, kanaan yaabsifnaa, kanaan muddannee, kanaan shaarraa warra jedhee haasaa ture. Yeroo sana piippiin dhaabbattee itti kolfiti. Haadha finyootti hiitee eessa yuungaan jettee itti dheeressitee akka barbaadde naannessitee haasofsiisaa turte. Har'a immoo eessa jiru gaa? Warri lakki qawweedhaan qabsoomnaa, qawweedhaan cabne, qawweedhaan biyya keenya fudhannaa jiru immoo qawwee isaanii kun hiikkatiin har'a eessa jiru? Qawweedhaan of qabachiisanii eessa jiru? Har'a Tigraay kan isheen ittiin booraa jirtu, har'a kan isheen ittiin funyaan dhiibdee haasaa jirtu, mootummaa Itoophiyaatti fakkaraa jirtu. Sababa maaliif? Sababa qawwee qabduuf, sababa taankii qabduuf, sababa helikooftera qabduuf har'a Tigraay keessatti ilmoon namaa tokko ajjeefamaa jirtu. Tigraay miti, lammii Tigraay miti, lammiileen biraa Tigraay keessa jiran akka Tigreetti kabajamanii jiraachaa jiru. Sababa maaliif? Sababa qawweetiin. Addunyaa kanarraa qawween hin barbaachisu yoo ta'e uummata Oromootiin ni barbaachisa qawween. Uummata waggaa 150 dhiitame qawweedhaani. Qawween isan barbaachisu jechuun gowwummaadha. Kanan jechuu barbaada. Sirriidha akkas jechuun kee amma akkan yaada kee kanarraa hubadheetti qawween uummata Oromoo kan inni kabajisiiste jechuudha. Kabajaa argate jechuudha qawwee qaba. Kan biraa ammas qawwee dhabuun uummata Oromoo kana ni miidhe jechuudha. Kanaaf lakkaa waraanuma biyyattii keessa jiru poolisuma Oromiyaatu shani gurmeessanii takka shanitti qawwee tokko fa'aa kan naafi turan TPLF keessa akkas ture. Amma yoona amma hin beekne malee gaafa Oppidiyoo Oromoo mataasiitu Oromoo waan ta'e qawweenuma hiikkachiisan. Waraanuma isaaniitu waraanuma biyyattii keessa jiru hiikkachiisaniiti isaan keessaa nama shaniif nama tokkoof qawwee kannaa turan. Kun ammas gara naannoo Walloo fa'aatti yoo fudhanne Oromoonni hiikkatti Amaarri qawwee hidhata. Oromoodhaan hiikkadhu sababa biraatiin hidhadhu jedha. Kun maal agarsiisa? Oromoo miidhame, Oromoo qofa kan miidhamtu, kan miidhaan irra ammas cabii, ammas si cabsinaa, ammas si binnaa, ammas si gabroonfannaa. Biyya kee nutu bitaa, biyya kee irratti nutu abbaa ta'a jechuudha. Qawwee kee hiikkadhu jechuun. Asiin sabni biraa hin hidhata, asiin Oromoon ni hiikkata. Qawwee kee hiikkadhu jechuun ammas irra deebi'ee marraa lammataa si bitaa jechuudha. Isa kana immoo Oromoon tolee jedhee fudhachuun dhufu. Ilaa kanarratti yaada dabalu tokkotu jira dhiifama. Walumaa gala qabsoon bilisummaa Oromoo kuni dhiita qaba, dhiitoo. Nama kulkula qaba. Yookiin mudaa wayii qaba. Kan mudaa kana nutti fide immoo waan fedheessa ta'u jannataa keenyatu mudaa kana nutti fide. Jannataa keenyatu waa dabannee irra ta'e uummanni Oromoo amma kana gabroomeen ta'u ture. Uummanni Oromoo qawweedhaan akka cabe eenyutu beeka? Addunyaa kanatu beeka, addunyaa kanatu ragaadha. Osoo asiin Affaar hidhattee jirtu, osoo asiin Tigraay hidhattee jirtu, osoo asiin Amaarri hidhattee jirtu, Oromoo bilisoomteetta qawwee ta'e kadhu mootummaa Oromootti kenni jechuun uummata Oromoof caba guddaadha. Caba seenaa keessatti bara baraan hin dagatamne, bara baraan laphee uummata Oromoo keessaa hin baanedha. Oromoon osoo qabsaa'aa jiru, osoo qabsoo isaan hin xumurin, diina qawwee itti dhukaasaa jiru dura dhaabbatee osoo falmaa jiru, Oromoo qawwee kee kadhu bilisoomteetta jechuun dogoggora guddaadha. Dogoggora kanarraa barachuu dhabuun immoo badii guddaadha. Badii kanaaf immoo kan itti gaafatamu namuma balleesse sanadha. Qabsoon Oromoo 1991 irraa kaasee haga ammaatti dhufe dogoggoraan amma kana ta'e. Dogoggoraan amma kana ga'e. Dogoggora 1991 irraa bara 2018 warri hin baratin badii balleessan jechuudha. Warri 2018 qabsoo bilisummaa Oromoo kana dabarsee diinni akka nyaatamu godhee bara 1991 irraa hubachuu dadhabee dogoggora guddaa dogoggoreeti. Boris dogoggoraa iftaanis dogoggoraa bara baraan dhaloonni keenya jenereeshiniin dhufaa jiru dogoggoraa yoo deeme dogoggora kanarraa yoo hin baratin Oromoo yoo maaf bilisoomtu. Dogoggorumaan gabrummaa jalatti hafna. Kanarraa uummanni Oromoo beekuu qaba, hubachuu qaba. Kanarratti jaarsummaan dhufee qawwee kee hiikkadhu jedhu. Abbootii gadaa maqaa dhaatee shaashii mataatti hidhatee an abbaa gadaatii qawwee kee hiikkadhu gali jedhu. Kana booddee qeerroodhaan karaarraa deemaa nagaadhaan deemna, nagaa buumna.
Madatti gallee mari'annaa isa jedhu kanarratti qeerroon tarkaanfii suukanneessa tarkaanfii laalessaa deebii hin qabne fudhachuu qaba kana booddee. Eenyummaan ta'in an hayyuu Oromooti jedhee sitti dhufe si sossobee gabrummaa jalatti si tiksa yoo ta'e gabrummaa jalatti si qaba yoo ta'e ati ciisi inni sun dhufee si haa qalu jechuudha. Ati afaan kee qabadhu inni sun dhufee si haa ajjeesu jechuun jalqaba nama kana irratti tarkaanfii fudhachuu qaba qeerroon bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo bara baraan gabroomee jiraatu. Jenereeshiniin keenya nuti gabroomne dhaloonni dhufu gabroomuu hin qabu. Uummata kaan fudhachuu qabna. Uummata ollaa biyya keenyaa jiran fudhachuu qabna. Tigraay akkamitti bilisoomte? Eertiraan akkamitti bilisummaa ishee lallabatte? Saawus Sudaan akkamitti bilisoomte? Moo asii isa kana fuudhanii sunsuma wal jijjiiranii qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon goolabamtee jirti. Haayile Maariyaam gadhiiseera. Kunoo Abiyyi afaan Oromoo dubbataa dhufee bakka bu'ee qabsoon bilisummaa Oromoo milkoofteetti jechuudha. Akkasii Sudaan eeggadda gaafa waggaa lama walitti aansitee hiriira baate qabsoo isaanii maal gochuuf turan Sudaan? Qabsoo akka uummata Itoophiyaa kana gochuuf turan. Akka uummata Oromoo kanatti jalaa kuffisuuf turan. Maal godhan? Raayyaa ittisa biyyaa keessaa fuudhanii bakka Umar al-Bashir buusuuf ka'an. Uummanni Sudaanii dide. Laakiin nuun nama barbaanne miti. Nuun sirnichi akka galagalu barbaanne. Sirnicha mormee jechuudha uummanni Sudaan. Uummanni Oromoo immoo utuu sirni hin jijjiiramin namuma fuudhanii paartiima tokko keessaa fuudhanii as ka'an. Bilisoomnee jedhee akka rukute. Bilisoomnee jedhee akka rukutee waggaa ishee wayii sirbee gabroomnee jedhee amma immoo bahuutti ga'e. Uummanni Oromoo kan isa barbaachisu qeerroo bilisummaa Oromoo jala hiriiruudha. Sammuu isaa keessatti qawwee waan jedhamu dagachuun qabu. Kana asirratti waan hin siidee walii yoo jiraate jechuun waa lamaan gabroome jechuun Oromoo tokko dogongoraan lammaffaa immoo goobanaa isa nu keessa jiru. Isa nama nyaatu kan nu keessa jiru sanaati isa dogongoraan fakkii jirri lamaan kun dogongoraan Oromoo gabrummaa jalatti kuffiseera jechuudha. Amma walumaa galatti jechuudha marii keenya guyyaa irraa gara dhumaa deemaa jirra jechuudha. Dhumarratti dhaamsi ati hawaasaaf uummata Oromooti qabdu maali? Waan hedduu dubbannee jirra waan hedduu haasofne asirratti. Garuu dhumarratti dhaamsi nani qabu. Qabsoon qeerroon bilisummaa Oromoo gochaa jiru amma kan biyya keessaas kan biyya alaa. Keessuma qeerroon biyya alaatii hiriira bahee falmaa jiru. Waan inni itti machuu qabu akka dhaamsaatti. Uummata Oromoo keessaa nama tokko lama sadii qofa miti kan hidhame. Ammas tarsiimoo taanutti ce'uudha. Hiriira qofa miti. Qeerroon bilisummaa Oromoo biyya alaa keessa jiru tumsanni qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaaf uummata Oromoo gochaa jiru baay'ee nama boonsaa baay'ee galatoomanii galan isaanii bilisummaa haa ta'u. Garuu asirratti gara fuulduraatti maal gochuu akka qabu. Yeroo hundaa hiriira boomu hin jiru. Yeroo hundaa hiriira bootee hiriira boriis hiriira iftaanis hiriira bara giris ji'a tokko booddas torbee lama booddas hiriira yoo ta'e faranjiin nutti kolfiti abashaan nutti kolfiti. Firii abaluu jechaa oduu qofa miti. Uummanni Oromoo hedduutu hidhame. Ija siyaasaati yoo ilaalte bu'aadhaa fi miidhaa qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo biyya alaa keessatti hiriira gochaa jiru. Miidhaan isaa xiqqaatu malee jira. Nama tokko qofa waamte firii abaluu jechaa oduu uummata Oromoo gidduutti qoqqooddaa buusa. Uummata Oromoo hundaan uummanni Oromoo hidhaa jiru haa eegamu. Qondaaltonni siyaasaa kaafaa qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo haa hiikaman jechuun furmaata guddaadha. Iyyeen shaanii asirratti waan dabaluu qaba. Fakkeenyaaf firii Jawaar Mohaammed hidha haboo eeyyee maaliif aykanii waan ta'eef Baqqalaa Garbaa. Garuu warreen maqaa isaan jala isaan hordofan xixiqqaan namoota baay'eetu miidhama tumama maaliif waan aykanii hin ta'iniif. Shamshaddiin Xaalaa lima fakkeenya fudhadhu cafaqamee tumamee haakama geeffachuun dhowwame erga human rights fuutee haakama geessite immoo eega dhaqee dhufe kiniina sana akka fudhanne kiniina harkaa fudhatan haa du'uuf sibiilaan tumu. Namoonni biraa kan nuti hin beekne sirriidha. Waan an jedhetti dhufte amma fakkeenyaaf uummanni Oromoo biyya keessa jiru biyya alaa jiru tokko maal jedhu amma Jawaar mana hidhaatii bahutti amma Baqqaleen mana hidhaatii bahutti amma Abdii Raggaasaa mana hidhaatii bahutti amma Abaluun mana hidhaatii bahutti qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufaa jiru. Qeerroo bilisummaa Oromoo qofa miti kan jechaa jiru.
Qeerroon bilisummaa Oromoo imaammataaf tarsiimoo ittiin qabsaa'uu beeka. Kan dhageetti dabalamee immoo imaammataaf tarsiimoo ibsaa kana harkaa borcummoo jira. Namootuma nuti hayyoota siyaasaati. Nuti qabsaa'ota bilisummaa Oromooti jedhantu jecha kanatti dhaadannoo kanatti fayyadamee deemaa jira. Garuu sirrii miti. Hanga sirni Jawaarin hidhe kufutti. Hanga sirni Hacaaluu ajjeese kufutti. Hanga sirni impaayerri Itoophiyaa afaan qawweetiin diigamte. Ijaan arginutti qabsoon bilisummaa Oromoo hanga bilisummaa Oromiyaatti itti fufa jechuutu barbaachisaadha. Namoota tokko lama sadii maqaa keessaa waamteeti firii baluu jetta. Garuu kan isaan jala jiran hedduutu miidhamaa jira. Kan ajjeefamaa jiru kan bakkeetti gatamaa jiru hedduudha. Amma kuma Jawaar kuma shanii hanga kuma afurii amma kuma jaatii yaa jira uummanni Oromoo. Jawaar nama qabsaawaadha. Qabsoodhaaf wareegamuu danda'a. Yookiis borga nama hidhaadhaa bahuu danda'a. Yoo Jawaar du'e, yoo Baqqalee du'e, yoo Abdii Raggaasaa wareegame, qabsoon bilisummaa Oromoo dhaabbatti. Uummanni Oromoo abdii kutate jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo bilisummaan sirasii du'aaf, hidhaadhaaf, reebichaa fi gadadoof gidiraa malee dhuftu bilisummaan. Namni reebicha sodaatu, namni hidhaa sodaatu, namni rakkoo bilisuu qabsoo keessatti itti dhuftu sodaatu bilisummaan argu. Mahatma Gandhiin maal jedhu? Fear is the enemy of democracy and freedom. Sodaan diina qabsoo fi diina bilisummaatii fi diina dimokiraasiiti jedhu. Namni sodaatu, namni hidhaa sodaatu, Jawaar akka hidhaan jiru, akka wareegamni jiru, akka rakkoon jiru, akka hidhamuun jiru osoo beeku qabsoo kanatti dabalame. Wanti kun isarra gahuu danda'a. Yoo Abdii Raggaasaa mana hidhaa keessatti yookiis wareegame yookiis boru bahe inni dhaabbataa qabsoon bilisummaa Oromoo. Dhaabbachuun qabu. Amma sirna kana hundeen kuffisutti. Kana hubachuu qabaa. Qabsoof nuuf jechuun ilmaan Oromoo kan qeerroon biyya keessa jirtus kan qabsoofteef sirna san garagalchuuf sirna san kuffisuufi malee namoota hidhaman qofa hidhaa baasuufi miti jechuudha. Kana qofa miti. Akkuma man Jawaar Mohaammed dubbateettis jechuudha. Namoonni mana hidhaa keessa jiran yookaan manni hidhaa qoraasuma dhiiraati. Namni ni leenjifamaa hidhamee yoo ba'e duubatti hin deebistu jechuudha qabsoo Oromoo manni hidhaa. Hidhamuun gidiraanti. Rakkoon garaagaraa ilmaan Oromoo irra gahu kuni ilmaan Oromoo duubatti hin deebisu jechuudha. Qabsoon ilmaan Oromoo finiintee bifuma kanaan yookaanis qabsoon tun akka itti fuftu dhaamse kootiin gamanumaan dhamadha. Dhumarratti wanti jettu yoo jiraachuu baatte asumarratti goolabna. Waan tokko itti dabalu. Dhimma amma sooshaal miidiyaa irra naannaa jiru wal qabatee. Feesbuuka tokko irra naannaa jiru jira. Ajajaa qeerrootii fi abaluun qeerroo ajaju. Abaluun immoo irraa abuu waan jedhamu tokko jira. Isa kanaan qeerroon bilisummaa Oromoo burjaajii keessa kan seenu. Ajajaan qeerroo biyya alaa keessa hin jiru. Kan qeerroo ajaju. Kan qeerroo ajaju gabrummaadha. Roorroodha. Roorrootu qeerroo gadi baasee bilisummaatu qeerroo ol galcha manatti. Qeerroon bilisummaa Oromoo imaammataaf tarsiimoo waraana bilisummaa Oromoo irraa fudhatu qaba. Qeerroo bilisummaa Oromoo kan dhale waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo kan dhale adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo kan dhale uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun abaa'oo jechuudha. Abaa'oo jechuun qeerroo jechuudha. Eenyu tokko biyya alaa taa'ee imaammataaf tarsiimoo qeerroodhaaf baasu tokko hin qabu. Yoo maal ta'e malee yoo beekumsaaf siyaasaaf muuxannoo qabuun tajaajilee fayyadee itti dubbate qofa. Qeerroon bilisummaa Oromoo warri dhaga'u warri yaada kana dhaga'u. Biyya alaarraa imaammataaf tarsiimoon eeggatina. Imaammataaf tarsiimoon keessan biyya keessa jira. Kan isin ajaju dhaaba gurguddaa qabna. Dhaaba uummata Oromootiif qabsaa'u qabna. Paabaa'oon jira, kaafaa'oon jira, aabaa'oon jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo jara kanarraa imaammataaf tarsiimoo fudhata. Jarri kunis imaammataaf tarsiimoo isaan gaditti buusan imaammataaf tarsiimoo bilisummaati. Walabummaati, birmadummaati. Kan hubachuu qabaa jechuudha. Hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo har'a sagantaa marii teenyaa asirratti dhaabna. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti har'a gamanumaan nageetti isiniin jenna. Gas!